Ashamaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiloolee odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirra. Turtiin keessan hamma dhumaatti nu waliin haa ta'u. Humni qilleensa Itoophiyaa humna namaa fi meeshaalee ammayyaa hidhachuun biyyoota Afrikaa hundaa durseera. Humni qilleensichaa erga hundeeffamee waggoota 80 ol kan lakkoofsise ta'us waggoottan 3 darbee karaa adda ta'een of ijaaruun meeshaalee ammayyaa fi humna namaa sadarkaa addunyaatti gahoomee horateera. Oduu biroon tajaajilli poolisii biyyaalessaa Keeniyaa garee shororkeessaa 5 bulchiinsa biyyattii keessa socho'uu irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibse. Ooppereeshiniin Hundaa Jagil jedhamuun moggaafamee garee 5 gochaalee seeraan alaa raawwachuun nageenya biyyaalessaa biyyattiif sodaa nageenya olaanaa ta'e irratti tarkaanfii fudhachaa jira. Hidhattoota Keeniyaa keessaa socho'anii fi daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti hojiilee seeraan alaa raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuus dhagahameera. Haaluma kanaan garee baala sammuu hadochuu fi daddabarsa meeshaalee waraanaa hundeessuun tarkaanfii fudhachaa jiraachuu poolisiin biyyattii ibsee jira. Hanga ammaatti dookumentii garichi itti fayyadamaa ture meeshaalee waraanaa fi maallaqa biyyoota garaagaraa oomishuuf gargaaran to'achuu beeksisee jira. Dabalataanis meeshaalee hooggantoonni garichaa fayyadamaa turan kan akka konkolaataa, doqdoqqee fi meeshaaleen kontiroobaandii garaagaraa to'atamuu dhagahamee jira. Egaa jaallatamtoota keenya qophii qabannee jirru asumaan goolumnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma. Thank you.